Ashama harka fuunee daawwattootaa fi hordoftoota AGM akkam jirtu nageenya rabbii guddaan bakkuma isin jirtanitti isinirraa haa jiraatu jecha aanolii global media irraa oduu guyyaa kana qabadhee isiniif dhiyaadheeti jira. Oduu guyyaa irraa kan isinitti himu Antolchaa Huseen Maddaati. Oduu kennaa guyyaa har'aa keessatti wal dhabdee mootummaa federaalaatii fi mootummaa naannoo Tigraay jidduutti gaggeeffamaa jiruun gama lolaatti erga ce'amee booda waraanni dhukaasaa erga walitti banee lammiileen nagahaa lola kanaan dachee qayeef qabeenya isaanii gadhiisuudhaan karaa Suudaanitti baqataati jiru. Lakkoofsi hanga ammaa baheen akka mul'isutti namoonni lakkoofsi isaanii 10,000tti lakkaa'amu jiraattonni nagahaa lola sodaatanii baqatanii gara Suudaan seenuudhaan naannoo magaalaa Gadaariifitti akka argaman miidiyaaleen Suudaan gabaasaati jiru. Itti aansuudhaanis oduu tokko kan biyya alaa kan gurreessin buufnu ta'a. Eegaan daawwattootaa fi hordoftoota keenyaa kabajamoo tamsaasni keenya idilee guyyaa guyyaan akka isin bira ga'uuf warroonni YouTube channel keenyaa subscribe godhin YouTube channel keenyaa subscribe godhadhaa jecha hanga dhuma qophii keenyaatti mootuu nu faana turaan affeerraa kennam. Wal dhibdeen mootummaa federaalaatii fi mootummaa naannoo Tigraay jidduutti dhalatee karaa nagaatiin akka furamuuf yeroo gareerootti hayyoonni gorsanis lachuu gorsa hayyootaa dhagahuu diduudhaan amma gara wal waraansaatti seenanii lachuuyyuu waraana isaaniitiif qabeenya isaanii sababa lolaa kanaan uf jalaa balleessaatii jiru. Hayyuun siyaasaa fi daarektarri ol'aanaan Oromiyaa miidiyaa neetwork duraanii obbo Jawaar Muhammad faa osoo hin hafin namooti hedduun lolli kun osoo gara qawweetti hin seeniin karaa nagaatiin bifa mariitiin akka furamu lola caalaa nagaatu caalaa lolaan dubbii hiikuurraa nagaan dubbii hiikutu caalaa lolli yoo kan dhalatu taate lammiilee nagaa hedduutu miidhamaa qabeenya biyyattii hedduutu barbadaaya humni biyyattiis in babbada. Kanaaf lola dhiisaa rakkoo keessan karaa siyaasaatiin furadhaa jedhanii gorsanis gareen biltsiginnaa fi gareen TPLFis lola filachuudhaan yeroo ammaa wal waraanaatii jiru. Lammiileen nagaa sababa lolaa kanaatiin qe'eef qabeenya isaanii gadhiisanii immoo baqataatii jiru. Gabaasni BBC irraa arganne akka mul'isutti namootni 6,000 ol tahan Tigraay baqachuu Suudaan galan. Lammiileen Itoophiyaa 6,000 ol ta'an waraana mootummaa federaalaa fi mootummaa naannoo Tigraay gidduutti adeemaa jiru dheessuun daangaa ce'uun Suudaanitti baqachuu aangaa'onni Suudaan himan. Tajaajilli oduu Suudaan sunaa kan jedhamu namootni waraana kana baqatan naannoo biyyattii Alqadaariif jedhamutti baqachaa akka jiran jiraattonnii fi aangaa'ota naannichaa wabeeffachuun gabaaseetii jira. Lakkoofsi namoota baqachaa jiranii dabalaa waan jiruuf aangaa'otni naannichaa komishinii baqattoota Suudaan waliin ta'uun bakka baqannaa fi deeggarsa barbaachisu qopheessaa akka jiranis sunaan gabaaseetii jira. Aangaa'onni Suudaan guyyoota dhufan keessatti lakkoofsi namoota daangaa ce'uun gara Suudaanitti baqatanii hanga namoota 200,000 gahuu akka malu tilmaamuun qophii gochaa jiru. Waa'ee namoota lola kanaan qe'eerraa buqqaanii ilaalchisee mootummaan federaalaas ta'e mootummaan naannoo Tigraay amma dura wanni jedhan hin jiru. Dhaabbanni biyyoota gamtoomanii namoonni hanga miliyoona 9 balaa qe'eerraa buqqa'uuf saaxilamuu malu jedheetii jira. Hooggantoota fi dhaabbileen addunyaa garagaraa qaamolee lamaan lola dhaabanii gara mariitti deebi'uun rakkoo uumamee karaa nagaan akka furan dhiibbaa gochaatii jiru. Mootummaan federaalaa mariif qophii akka hin taane himaa turullee ammatti haaldureewwan maaliif barbaachisu jedhu ka'eetii jira. Koree labsii yeroo muddamaa mootummaa federaalaa Tigraayitti labsameef dubbii himaa kan ta'an obbo Redwaan Huseen mootummaan federaalaa fi aangaa'ota naannoo Tigraay gidduutti marii gaggeessuuf haaldureewwan kahaniitii jiru. Meeshaaleen waraanaa loltoonni TPLF saaman yoo mancaafaman namootni harka loltoota TPLF jiran yoo gadhiifamanii fi kanneen raayyaa ittisa biyyaa aleeluu keessatti qooda qaban seeratti yoo dhiyaatan mariif carraan jiraachuu akka danda'u ibsan. Waraanni humnooti mootummaa federaalaa fi kan naannoo Amaaraa waliin ta'uun humna addaa fi milishaa naannoo Tigraay waliin itti jiran ergaa eegalee torbaan tokko darbeetii jira. Hanga ammaatti lola kanaan lubbuun nama darbees ta'ee miidhaan dhaqqabee qulqulleessanii beekuun rakkisaadha jedhameetii jira. Haa ta'u malee gara lamaaninuu namootni dhibbootaan lakkaa'aman du'uun dhagahamaa jira. Raayyaan ittisaa Itoophiyaa amma yoonaatti hidhattoota Tigraay 550 ajjeeseera jedhe. Mootummaan naannoo Tigraay lakkoofsa namoota ajjeefaman jedhame irratti yaada hin kennine.
Gama humnoota mootummaa federaalaatiinis loltoonni hedduun ajjeefamuu hooggantoonni raayyaa ittisa biyyaa himaa jiru. Guyyoota jalqabaa humnoonni naannoo Tigraay haleellaa azii kaabaa irratti bananiin loltoota osoo hin qophaayin haleellan irra gahee haala suukanneessaan ajjeefamuu himuu hoogganoonni kunneen dubbatu. Poolisoonni federaalaa namootni waraanaa 17 kan hooggantoota ol'aanoo of keessaa qabuu fi azii kaabaa akka haleelamuu shiraa turan to'annoo jala oolaniiru jedhe. Qaamoleen kun sirna komishinii danquun walaasofni ajajootaa fi waraana biyyattii gidduutti akka hin jiraanne godhaniiru jedhanii ibsichaan. Pirezidaantiin naannoo Tigraay Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el ibsa kibxataa kennaniin mootummaan federaalaa baadiyyaattis magaalattis haleellaa xiyyaaraa waraanaan naannicha keessatti raawwatamaa akka jiru ibsaniiti jiru. Haleellaa kanaan mootummaan addatti bakka kuusa meeshaa waraanaa fi boba'aa rukuchaa akka jiru ibse. Ibsa mootummaa federaalaa irraas ta'ee hooggantootni naannoo Tigraay kennan jiran irraa garuu hanga ammaatti miidhaan haleellaa qilleensaan lubbuu namaarraa qaqqabee jiraachuu hin ibsine. Ajajaan kutaa waraanaa kaabaa Meejar Jeneraal Balaay Siyyuum kibxataa kaleessaa miidiyaalee biyya keessaatti akka dubbatanitti raayyaan ittisa Itoophiyaa iddoo magaalaa Daanshaatti dabalataan iddoo Tirkaa jedhamuu fi buufata xayyaaraa Humaraa to'ateetii jira. Waraanni isaanii miseensota humna addaa naannoo Tigraay 29 fi miseensota milishaa biroos to'achuu ibsa kaleessa raayyaa ittisa biyyaa kennee himeera. Gabaasichi akka eerutti dirree lolaa irratti hidhattoota kanarraa meeshaalee waraanaa hedduun fuudhamuu kan ammoo barbadeessuun himan. Mootummaan naannoo Tigraay dhimma kanarratti waan jedhe hin qabu. Mootummaan federaalaa tarkaanfii waraanaa fudhachaa jiru yeroo gabaabaa keessatti xumure naannicha keessatti nagaa buusuuf hojjetaa jira jedhan. Haa ta'u malee United Nations dabalatee dhaabbileen deeggarsa namoomaa fi xiinxaltoonni garuu rakkinichi kan yeroo gabaabaa keessatti xumuraa godhatu miti jechuun gaaga'amni lammiilee nagaarraa gahuu hammachuu akka danda'u akeeku. Sadaasa sadiin haleellaa mootummaa raayyaa ittisa biyyaa azii kaabaa irratti raawwatamee jedheen duuba lolli kallattii qaamolee lamaan jidduutti dhalatee cimee itti fufeetii jira. Hanga ammaatti lola kanaan eenyu akka irra aanaa jiru beekamuu baatuyyuu malee erga warri TPLF guyyaa jalqabaa kuusa meeshaa waraanaa azii kaabaa saamanii as itti aansuudhaan lola gaggeeffame keessatti olaantummaan gama mootummaa federaalaa waan jiru fakkaata jedhan warri yaada isaanii karaa sooshaal miidiyaa irratti tatamsaasaa jiran. Warroonni mootummaa jibban immootu mootummaa naannoo Tigraay deeggaruudhaan mootummaan naannoo Tigraay warra makalaakaa fi qonnaan bultoota Amaaraa irraa dhukkee kaasaa jira jechuun gammachuu isaanii ibsataatii jiru. Egaan daawwattoota fi hordoftoota keenyaa odeeffannoon gama waraanaa lamaaniin jiru kana fakkaata. Oduu kennaa biyya alaatiin immootu ministeerri muummee addunyaa kanarratti waggoota dheeraaf bulchuun beekaman du'an. Addunyaa irratti ministeerri muummee Bahareen waggaa dheeraa bulchuun beekamu Khaliifaa Ibn Salmaan Al-Khaliifaa umrii ganna 84tiin boqotan. Ilmi mootii Khaliifaan erga Bahareen walabummaa ishee bara 1971 argattee aangoo qabachuun hanga guyyaa boqotaniitti bulchaa turan. Dhukkubsatanii Ameerikaatti yaalamaa turu miidiyaan mootummaa biyyattii himeetii jira. Khaliifaan eessuma mooticha Hamaad yoo ta'u maatii moototaa keessaa qooda ol aanaa nama qabu ture. Ilmi mootichaa kun namoota gariin nama waan siyaasa biyyattii murteessaa jedhamuun beekamu. Bara 2011tti warraaqsa Arabaa milkaa'ina hafe keessa deeggartootni dimokiraasii namni kun aangoo irraa akka ka'aniif barbaadu ture. Warraaqsi Arabaa du'aa jeequmsaa fi badiinsaa qofa fide jechuun dubbatanii ture. Haaromsa siyaasa Bahareen keessatti akka hin dhufneef danqaa tahanii ture yaada jedhu garuu haalaniiti jiru. Xiinxaltoonni namni ilma mootii kana bakka bu'uun tajaajilu isaa Bahareen dhiyeenya kana Israa'el waliin nagaa buusuuf waliigaltee daandii haaraa kan itti fufsiisu tahuu jedhan. Biyyi Musliimoota sunniin bultu Bahareen waggaa 9 kana warraaqsa jalqabaa humnootni nageenya erga fashaleessanii haaluma tureen itti fufte. Fincilli ka'ee ammoo ummata bal'aa kan tahu Musliimoota Shiyaa biyyichaa qoodamneerra jedhanii turan. Mootummoonni miidiyaalee dhuunfaa tokkollee biyyicha keessatti akka hin hojjenne dhorkeera. Paartileen mormitoota hunda diiguun qeeqni karaa intarneetaa irratti barraa'us akka dhaabbatu taasisee jira.
namoonni mirga namoomaa falmuun beekaman gaazexeessotaa fi miseensotni paartilee mormitootaa hedduun namooma fincila keessatti hirmaatan hedduu waliin hidhamaniiru. Namootni dhibbaan lakkaa'aman lammummaan Bahareen qaban irraa mulqameera. Namootni 5 ammoo yakka shororkeessummaan himatanii ajjeefamaniiru akkaataa ibsaa gareen mirga namoomaa falmu jedhuuti. Egaan daawwattotaa fi hordoftoota keenyaa kabajamoo odeeffannoon ammaaf qabadhee isiniif dhiyaadhee kanuma odeeffannoo dabalataatiin deebi'ee hanga isiniif turtiin gaarii isiniif haa taatu.